shugguxee dhufaa jira Jarmanii irraa na fudhachuu dhufaa jira. Ana gaafa naqeen borsaan si ergaa paantii shaarpii gosa gosa. Qophaa'ee qaba viidiyoodhaan asii hojjedha. Jadi naa bilbiluu jira qoy hindi banne qoy. Olan sena barri dan jira olan sena. Daqiiqaa tokko. Tole. Allaattiin si nyaatti. Wanti barbaadan argamu. Ay, Ube. Ay, naman Tuhan. Ay, fulan naballeessite. Eebale. Akkam jirta? Nagaadha. Nayyella nasaalfadda. Maali kanatti bira dhaabattu? Maal si cabbiirra deemtu moo? Achi kaayera kun dhaabadhuugaa. Nayyellaan. Garaati. Kaa viidiyoo. Akkana jettee salphachiisin. Sitan bareedaa. Gammadeettaa nanaanu. Kan hin jedhe yoomi gaa kanatti dhuftee jennaan wal arginu. Dhiyeenyatti moo? Tole. Lakkii horsi malee hin qabu. Rabbi na haa qabu hankan biraa waa tokko. Hin bareedaa waati kan kee hin jedhamu. Sirkiin gosi badaa nama mul'iftu malee furdina badaan qabu qalloodha. Waan jaallatta ati natti hin teettaa bakka jaallattu. Taatega ma'asalaama. Beekaa keessan maal tura dibee? Bitte, ayer. Galatoomi. Mube የወንድምነት ምክር ጎርሳ ኦቦሉማ ምስኪነት ሂሬን ቀቢን አማ ቦደን ዶርጎቢን ዳኛ ታይ አለቀ አንቴዳ inni yoo akkasuma naan jedhe. Okay, Ube. Tole. Ayer, Ustaz. Thank you too. Galatooma. waa hedduutu waan kana keessaa na kofalchiise takkaffaa irratti telefoona dubbisuu deemaa shittoo godhate harma gubbaa taak ajaa'iba bol shittoo fi telefoona maaltu walitti talabataati guutumatti wanni mubaarak dhiyeesse hedduu nu kofalchiise. Yoo nan kofalchiifne jee egaa kuni ani stress ma biraan na jira jeetiin if laala malee akka dhugoon na kofalchiise dhugaadha. Akka dhugoon na kofalchiise. Hodhan irraa
kudhaniin kannaaf. Kudhan irraa kudhan. Thank you all. Thank you. Gee bakka gee kudhan irraa dhiis. Baay'ee. Fu'ee boos. Ani waan dhiyaataa oole keessaa kanatti akka inni yaada kennu hin qabu. Bakka quubsaadha. Anis yaadni hin kennu ijoollee irratti muudii hin qabin. Daanyaa ta'e kottuu nu wajjin kana booddee. Akkas. Thank you. Ammallee silaa dubbiin dhumtee beektaa laal wananeen bakka tanatti dabaluu Fittaniitu Shee Hamza booddeetti deebi'aa. Dabarsitaniitu chaansii keessa waa tokko gochuu hin dandeenye. ittiin deebi'aa. Saayiman kennaan jirru Saayiman amma dhumeera. Kudhan kan ta'e. Kudhan kenneen. Kudhan kenneen. Ani gooldiin tuqeef gooldi amma booda nutti hin dhufin gooldi tuqeef. Duruma dubbanne. Caraan ammaa ani hin kennine ammallee an koomentiin kennaa jira iyyuu. Taragaagaa akkam nargaa fuuchuu ariifataa jirta Dr. Asli. Haa ta'u malee Mubaarik gocha durba akkam dhibbatti bakka barteettaati maal akka godhamu shittoon ni godhama. Shamarri qaamaan wal arguu qofatu hin ta'e shittoon inuma godhama. Wooma jirudha kun akka waan qaamaan argaa jirtutti yaaddi. Haa ta'u qurnaan kee fudhuu ba'i. Haa tokko hir'isuu hin dandeenye. Qurnaan isaa kudhanitti Asli fudhatu cinqamtee miti fudhatu. Waan kennite seere mana hin cinqabne. Wallahi kaasee jedhe yoo keessaa fa'uu taate malee sila yuutee ishiniin ta'e jira jaartiidhaan waan ta'e wal harkatti harkisaa irraaji sana keessa dhufee ol baxabbate. Okay. Dubbiin akkuma dura ganamallee jedhe Mubeen dorgomuu hin qabu jedhe maaliif ani hin beeka Mubeen dirqamaan namarraa fudhata. Ani tokkoffaa irratti hawaasa keenya kan guutuu hirriba dhaabee as jala taa'aa bulee fi warra koomentii kennuu fi warra dorgomuu dhufuu fi badhaasni kuni Mubeen yoo tokkoffaa baay'ee doolaara 200 argata. Kaayyoon isaa birrichi guddaa ta'e miti. Isin bashannansiisudha. Isin kofalchiisudha. Ummata ofii ummata jaalataniif uf qaqqabanii akshiniin agarsiisanii kofalchiisuun maal akka ta'e Mubaarak irraa barattan jedhee yaada. Maaliif tokkoffaa baramuuf feemasii jettan san illee ta'uuf miti kaayyoon isaa isin kofalchiisuu fi haga as taa'ee carraa eeggatu kana yoo achi taa'ee taap godhaa jedhee doolaara yoo mallaqatti illee jijjiiree 200 olii taniin argata malee hin dhabu. So kanaafi warri akkanuma osoo ittiin qophaa'in seentanii namatti aartan wanti Mubeen godhaa jiru kun barumsa guddaa isiniif tayaa yaada jedhu hawaasa as jala jiruuf dabarsa. Lammaffaa irratti inni abbaa giddiitii mootummaa abbaa irreettidha. Dirqamaan fudhate kudhanii isa. Anamma jaaladhee osoo hin taane dirqamaan 10 kenneefiira. 10 kennaaf jedhee yaadaan turre Abduusee kennuu ture. Abduuseen itti qophaa'ee dhufuu baannaan 9 kenneefi. Shakkeetiniin takkaan bite Abduusee. Annamni fedhaan deeggaruu barbaadu kiyyaa ol dandeettii isaatii ol deeggaree as keessatti akkuma isin koometii godhatan Abduusee qofa. Sinigalee Mubaarak dirqamaan 10 fudhateera. Mubeet immoo gorsa obbolummaa sii dhaamu kana booda yoo mooyataa waliif fidan malee haarawatti hin dorgomtu. Dhoorgadhaa hin dorgomini carraa miskiina dabarsii 10 kee fudhata. Kanuma argannaan gahaadha. Thank you. Drone itti fufi. Ani gaammoonni